ما بوس الشاتين أكم جرتو نجا كيسني نوي نجا كينيان أواك أيوف هاجلتو أبا كينياس فيديو كان رتي أرجع جرتان كان عندورا فيديو ساني متنسيني توري ولا قلت مقالة إنانغو كيسات أكاني سانجراتني ركنا قدا كيسات أكاني ساني توراني هادي وراساني وقا شاندورا أكاني قادوني أبا كابينيا واجاجي توكو تيرا Nandanda te untuk kesan, ulfut embat, gerbeli. صدمان قلت كده Simpulan anjari, mesti pakai anjari gafati ku fapangku garmane wallu kana kesa bau fede simpulan anjari, ishade gafati tigalu dep semo nak yol mat nagati. Anjero riang ku beratu, akatri aku jago telalu kamu ba. Shalom gulgulota nagaaf jaalle waaqayyo bakka jirtan hundumaatti siniif haa baay'atu annagaa kotii akkam jirtu kun YouTube channel boonsaa addisuu guutiiti haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama viidiyoowwan nuti yeroo gadhiisnu dafanii akka isin gaaniifis mallattoo bilii banaa gochuu hin dagatinaa arras viidiyoo reakshinii kan biraatiin deebinee dhufnee jirra hordoftoota keenya jaallatama yeroo darbe viidiyoo darbe keessatti gaaffii macaafa qulqulluu Macaafa qulqulluu keessatti abbaa amantii jedhamuudhaan kan beekamu eenyudha jechuudhaan isin gaafanne turre. Baay'een keessanis deebistaniittu deebiin isaa Abrahaam jedhama. Arras gaaffii macaafa qulqulluu kan biraa isin gaafanna innis akkas jedha. Ergamoota gooftaa keessaatii si'a sadii gooftaa Yesuusiin kan gane eenyudha? Gaaffii isaa irraan deebi'aa ergamoota gooftaa keessaatii si'a sadii Yesuus Kiristoosiin kan gane eenyudha? Deebii isaa comment section irratti nu barreessuu hin dagatinaa. Egaa lukkisii gabaabaa torbee kanaa jechuudhaan kanan share isiniif godhu macaafa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 13-14dha. Waaqayyoon sodaadhu abboommii isaas eegii kun nama hundumaa irraa hin barbaadamaa xumurii dubbii dhageenyee kana hundumaas isa kana. Waaqayyoo hojii hundumaa gaarii ta'us hamaa ta'us wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaaf firdiin kenna. Galanni Waaqayyoo gooftaatiif haa ta'u. Xumurii dubbii nuti isa dhageenye isa kanadha jedha. Innis waaqayyoon sodaachuu fi abboommii isaa eeguu. Egaan obboloota koo har'a waa tokkoon isinitti hima. Macaafa keenya keessatti waaqayyoon sodaadhu kan jedhu si'a baay'ee barreeffamee jira. Har'a bara kanaa lallaba bara kanaa keessatti faarfannaa bara kanaa keessatti waaqayyoon sodaadhu abboommii isaa eegi kan jedhu nagaru. Dhaloonnis waan irraanfate fakkaata. Waaqayyoon sodaachuun waan hafe miti. Abboommii isaa eeguunis waan hafe miti. Sagalee waaqayyoo akkas nuun jedha. Waaqayyoon sodaadhu abboommii isaa eegii xumurii dubbii isa dhageenye kanadha jedha. Galanni waaqayyoo gooftaa macaatiif haa ta'u. Har'a waaqayyoo karaa koo akkasiin jedha. Waaqayyoon sodaadhu abboommii isaas eegi. Kun kana gochuun nama hundumaa irraatiin barbaadamaa jedha. Kanaaf anaaf hati har'a dargaggummaa keessa jirru kanatti waaqayyoon sodaachuun nurra jiraata. Macaafni qulqulluun bara dargaggummaa keetti waaqayyoon yaadii jedha. Yeroo utuu yeroon hin darbin, utuu baroonni hamoon hin dhufin, utuu wanti nama gaabbisiisan hin dhufin waaqayyoon sodaachuun abboommii isaa eeguun nama barbaachisa. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 17 irratti akka warra fo'amanitti akka warra ifa keessa jiraatanitti deddeebi'aa adeemsa keessan eeggadhaati jiraadhaa jedhee nu gorsa sagalee waaqayyoo. Kanaaf akka warra waaqayyoon sodaatanitti akka warra waaqayyoof jiraatanitti duukaa bu'uusa gooftaa jedhamanii warra beekamanitti akka sanatti jiraachuun nuuf mala. Sagalee waaqayyoos gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis irratti ergamootaan akkas jedhe. Dhuguma yoo duukaa buusa koo taatanii abboommii koo ni raawwattu jedhe. Yoo dhuguma na jaallatu taatan abboommii koo ni raawwattu jedheera. Kanaafi anaaf ati har'a duukaa buutuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'uu keenya kan ittiin mul'isnu tokko waaqayyoon sodaachuu abboommii isaas eeguudha jechuudha. Simpulan anjari, mesti pakai anjari gafati ku fapangku garmane wallu kana kesa bau fede simpulan anjari.
ishee gaafa itti galu deebisee moo dhaqee yoolmaatti nagateeffate. Ani yeroo riyaan koo baratu akkatti riyaa koo ija guutee ilaaluun qabu gatiin ta'eef nama qadda gaafa riyoon koo. Gara magaalaa Finfinnee jira jechuudha. Obboleettii keenya Beezaa bira teessee kana booddee barumsa ishee baratti jechuudha. Waan hundumtuu guutamee fi obboleessi keenya Firoon akkuma waadaa galee kunoo obboleettii keenyatti kenninee jira jechuudha. Kana booddee ishee bira teessee akka obboleettiitti ishee duukaa jiraatti jechuudha. Obboleessi keenya Firaa'ol kana gochuukeef wanta jennu hin qabnu Waaqayyo ammayyuu daddabalee isaa eebbisuu galatoomii gaarummaa goote kana hundumaa fi Waaqayyo gatii keessiifaa kennu jechuu barbaanna. Obboleettii keenya Beezaan illee itti gaafatamummaa kana fudhattee mucaa kana barsiisuudhaaf karaa hundumaan akka obboleettiitti duukaa ta'uudhaaf fayyamamaa waan taateef galatoomi siin jechuu barbaanna. Firaa'oliin baay'ee galateeffachuu barbaada. Kana hundumaa waan naa godheef guddaa galateeffadha. አመሰግናለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር። እኔ ለዚህ በቅቼ ለሰው መትረፍ ቀላል አይደለም። ክብሩን እግዚአብሔር ይሰድ እና ያው ትልቅ ኃላፊነት ነው። እናት አባት ወላጅ እህት ወንድም ሆኜ ነው ሞስታትና እግዚአብሔር ይርዳኝ። ያው ግዴታ ስላለ መብላት ስለቻለች ምናምን አይደለም። የእናት አባት ኃላፊነት ቀላል አይደለም። ሶ ያንን እንደሆን ሆኜ እንድገኝ አደራዬን እንድወጣ እግዚአብሔር ይርዳኝ። እኔ በምችለው በምትፈልገው ነገር በሙሉ ካለችበት ህመም ወጣ የተሻለ ደረጃ ትምህርት ተምራ የተሻለው ነገር በሙሉ እንድትሆን ከሷም አልፎ ነገ ይሄንን ህመም ያጋጠማቸውን ሴቶች በሙሉ እንድትረዳ ያንን አረጋለሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ፍራኦል በጣም አሪፍ ትምህርት ቤት ነው እንትን ያለላት መጃፋ ኬኛ በቆና ሰዲ ለኮሰ ዲደሚ ቶርባ ፊ ደሚ ሰዴት ጎቹዳፍ ኡቱ ደንዴሱ ወረ ወንተ ጋሪ አርገቹን ተው ዱራ ይነምቢሲን ቶፈርካ ቀብዱ ቦርሲፍ ነንኬናቲ ዴቢ ኩቱ ነማን እንጀሪን ኤጋ ከነ ዋመሌን ጀነን ቡሊሲ ከኝ ፍራውሊ ትቻ መጋል ቢያላ yokan America ta'uudhaani garee atin nama charity wajjin ta'uudhaani hojii dinqisiisaa ajaa'ibaa hojii akkasan jiran social media irraa argaa jira jechuudha. Egaan artist nama charity'n magaalaa Naqamteetti argamu tiimii magaalaa Naqamteetti hundaa'edha. Hojii isaan hojjetanis hojii namoota dadhaboo harka qalleeyyii namoota umuriidhaan deeman armoolii abboolii daa'ima abbaa faatii irra hin jirree haadha manaa qobaataa ta'ee ijoollee baay'ee guddistu abbaa manaa kan irra hin jirre nama harka qalleeyyii ta'an namoota qaama hir'uu ta'an hundumaa baadiyyaa magaalaa utuu hin jedhin fagoo dhihoo utuu hin jedhin Jimmaa Iluu Abbaaburaa Wallagga Lixaa Wallagga Bahaa Shawaa Oromiyaa guutummaa keessatti namoota garaagaraa gargaaraa akkasaan jiran beekamaadha. Kanaaf iyyuu isinis obboloota koo namoonni viidiyoo kan hordoftan hundumti keessan iyyuu garee artist nama charity jedhamu wajjin ta'uudhaani TikTok isaanii irraati lakkoofsa bilbilaa isaanii argachuu dandeessu. Anis iskiriinii kana isiniif nan ka'a. Isaan magaalaa Naqamtee keessa argamu. Isinitii biyya alaas teessanii biyya kamiyyuu teessanii qarshii keessaniini tiimii kana yoo waliidhaan ta'uudhaan artist nama charity waliin ta'uudhaan namoota gargaarsa barbaadan namoota gargaarsa harmoolii nama isaan gargaaru nyaata isaaniif kennuu hin qabne uffata kan isaanitti geeddaruu kan hin qabne abbootii qofaa jiraatan mana bish bokkaan itti roobu keessa kan jiraatan mana muka duwwaa kan ta'e qaawwaa kan qabu qalleen qorra kan gashu keessa kan jiraatan harmoolii akka dargaggeessaatti hojii guyyaa yookaan kan siraas jedhamu hojjetanii jiraatan ijoollee abbaaf haati irra hin jirree akkasumas namoota qaama hir'uu ta'an iddoo garaagaraatti argaman isaan waliin ta'uudhaanii dhaqaatii isaan gargaaraa jechuun barbaada. Qoraaci biddeenatu guddaa ta'e. Yesuus ulfaadhu teessoo kee irratti
galgala koositu yaadate malee nama yaadate miti. Kan keessa gortee yaadachiifte immoo suuqa keessa barbaaddee na argite. Mushurraan man ta'e jechuudha. Ani mushurraadhaan jaartiin kun. Saneen gadda boo arrammoo nan kolfa. Een gadda immoo nan boo'ee maraadhe. Har'ammoo nan gammade nan kolfa. Bisee. Ilaamee. Abeet. Amma namoota isin viidiyoo keessan arganii isin gargaarantu jira. Ofii keenyaa duwwaa miti gargaarsa kana kan isinii godhu. Namoonni biyya alaaf biyya keessa jiranii viidiyoo keessan arganii baay'ee gaddanii namoonni isin gargaaran jiru jechuudha. Namoota sana isin eebbistan barbaannaa. Biiftuu obboleettiin jedhamtu tokko qarshii 24,000 fi 200 isin ergite. Jaraartuu qalbeessaa kan jedhamtu immoo harmee kanaa fi uffata bitaa isarraa immoo maallaqa isaa kennaa fi jettee 17,300 ergite. Akkuma kana immoo Tigisti kan jedhamtus harmee kanaaf uffata bitaa jettee qarshii 5,000 ergite. Immoo maqaan akka dhaamu kan hin barbaanne biyya keessaa immoo namni tokko qarshii 10,000 isin ergeera. Liinaa obboleettiin jedhamtu qarshii 3,000 isin ergiteetti. Akkuma kana gammachuu hordofaa kan jedhamu immoo qarshii 2,000 isin ergeera. Kana hundumaa isinii goonee maallaqa kanas qabadhaame. Meeqa isinitti fakkaata? Nan danda'a ta'e hunda keessan. Ol fuudheen baadhe. Garbeelli. Soddomaan gurguddattan. Kamarisi. Arabasuma. Gammaddan itu? Nan danda'a ta'e hunda keessan. Ol fuudheen baadhe. Garbeelli. Hunda koo ta'e dhugaa Kiristoos gammachuu duwwaa miti. Dhugum. Guyyaama tokko keessaa guyyaa tokko amma ifa lafaarra jirtanitu utuu hin jedhiina. Dhugum. Xilaa qabatee hamaatti isin illaati wal biratti xilaa isaa qabatee isin duukaa adeemu. Caala. Dhugum. Waaqayyoon ofitti rifaasise. Fedhee qabbaneeffadhee taa'ee waan barbaade biqila biqilchee nagadachuu beeka. Jirbii fo'achuu beeka maal tuma tokko birrii 10 bitanii bilbilaan na waamanii dhaqeen woon dhaqee juma keessanitti na mul'ise. Laamee namoonni viidiyoo keessan arganii namoonni isin gargaaran jiru. Sirrii. Isaaniin dhaamsa isaanii isin biraan ga'uu jenneeti. Isin immoo eebbistuu jechuudha. Arabasuma. Kana kuni qarshii 10,000 10,000. Ganaadha. Kunis qarshii 10,000 kan keessanidha kunis. Walitti meeqa jechuudha? 20,000. Kun isa sisintu beeka. qarshii 5,000 kun immoo walitti qarshii 25,000. Kun kan keessanidha. Kana kan isin argee birrii 10,000 ijoolleen tokko biyya hambaa jiru maqaan isaanii akka dhaamu kan hin barbaanne isaantu isin erge. Birrii 7,000 mucaan tokko biyya Jarman jira barataadha. Garuu namootuma haadholiima rakkina keessa jiran naa dhaqqabsiisaa jedhee ergee jechuudha. Akkuma kana immoo qarshii 6,000 Ramadaan nama jedhamu Niizerlaand jiraata. Isatu isin ergee akkuma kana birrii 1,000 birrii 2,000 kan isin ergan jiru walumatti qabdanii hunduma isaanii
nu eebbistu jechuudhaanis nu eebbistu. Arabasuma mila uffe guyyuma tokko miqanyaa keessan isinirraa xaragee isa qulfii isinitti ta'u qulfii isaatti qollobee isinirraa kadhatee bal'eensa taasisee isinaa jiraachisa. Hamaatti isin laate galgalli keessana bareedu akkan gammade gammadaa